Barbaadu baaleetiidha. Ababa. Baaleetii. Doktari. Diberi. Seeri. Gaaffiin kun egaa yeroo baay'ee kan ijoollotaaf ka'udha. Gaaffichillee kan inni irraa maddu akka yaada kootti namni gaafa dhalatu kennaa wajjin uumamuu waan qabuufidha. Gaaffiin kunis egaa kennaa sanaa akka barbaadu wayii waan ta'e mul'atudha. Ijoolleen kunis gaaffiin kun dhugaatti isaaniif galee utuu hin taane darbaa dabarsa waan irra ga'ee fi wal ilaalanii wanta godhan fakkaata. Xiyyeeffannaan koonni guddaanis waa'ee gaaffii kanaa utuu hin taane hawaasaaf maatiin kennaa ijoollee isaanii kana barbaadu akkasuma akka isaan irratti hojjetan gochuuf booddee akka jiru ibsuufidha. Kanammoo kanan hubachuu yaadee ijoolloti deebii isaan kennan baay'inaan gama barnootaa irratti kan xiyyeeffatuu fi wantoota maatiin naaf ta'a jedhanii yaadan akka ta'e ilaaleera. Gaafa kana egaa ijoolleenis milkaa'insi gama sanarra qofa akka ta'ee fi kennaan addaa akka wanta hin jirreetti hubachuu jalqabu. Garuu ogummaawwan kanneen akka fakkii kaasuu, bobboca garaa garaa, dandeettii waa barreessuu akkasuma taatummaan illee hin mul'atu. Hawaasaaf maatiinis wantoonni kun ogummaa fi karaa ittiin milkaa'an ta'ee waan isaanitti hin mul'anneef dhiibbaa garaa garaa ijoollee isaaniirra waan ga'aniif ijoolleen sunis dhiibbaa sana baachaa sodaa maatiidhaan amma gaafa guddataniitti jiraatu. Egaa sammuun daa'immanii waraqaa adiidha akkuma jedhamu wanta nun ganama irratti feeneen ba'aa sanaan baatanii utuu kaayyoo isaaniif galma isaanii wanta uumamaniif biran qaqqabin hafu.